Ashamaa akkam jirtan kabajamtoota uffataa tiitooriyaal akkam nagaa keessanii jechaa har'a bifa adda ta'een tooppikii adda ta'e qabadhee dhufeen jira. Akkuma isin nu gaafachaa turtan keessaan karaa teelegiraamaatii fi koomentiidhaan nu gaafachaa turtan gaafii keessan irratti hundaa'uudhaan intarviiwudhaaf akkamitti qophoofna jechuun gaafa hojiidha barattanii giraajuweet gootan booda intarviiwulee garaagaraatiif akkamitti qophoofna kan jedhu nuuf hojjedhu jettanii nu gaafachuun keessan ni yaadatama. Gaafii keessan irratti hundaa'uudhaan har'a akkamitti intarviiwudhaaf qophoofna kan jedhu isinii qabadhee dhufeen jira jechuudha. Okay, akkuma jalqaba irratti ibsuuf yaaletti har'a gaafiilee komantaate jechuudha. Gaafiilee komantaate tan intarviiwuu irratti baay'ee isin gargaaran jedhee yaadu isinii qabadhee dhufeen jira. Gaafiileen kuni gaafiilee 8 isin tun ammoo gaafiileen kun top 8 interview question and their answer isheeti wajjin akka confidence keessan kan buustu godha jee yaaddu akka ammoo akkamitti akka gaafa interviewudha qophaa'uu akka dandeessan isin gargaaru jedhee yaadu qabadhee dhufeen jira jechuudha. Okay, gaafa gaafiilee tana yaannu jechuudha. Gaafa gaafiilee tana yaannu takka ammoo gaafiilee tana isiniif qopheessuuf yaallu kaayyoon keenya guddaan barattoonni keenya jechuun konfidensii horatanii gaafiilee baramoo ta'an takka ammoo komantaa ta'an intarviiwulee iddoo garaagaraa takka ammoo intarviiwulee bakka bakka takka ammoo intarviiwulee hedduu irratti gaafataman komantaa ta'e walitti qabnee gaafiilee kana yoo kan isin dhiyeessu taane ammoo konfidensii hin horattan jennee waan yaannuuf yookaan ammoo haala gaariin intarviiwuu keessan dabartan jennee waan yaanneef isin dhiyeessinee gaafiilee tana jechuun komanii kan taate 8 tana. Okay, in this video gaafiilee garaagaraa bifa intarviiwuutiin istaandaardii intarnaashinaala taateen jechuudha. Weebsaayitiilee garaagaraa fi kitaabilee intarviiwuu garaagaraa irraa isinii qophaa'edha gaafiileen tuni. Gaafiilee intarviiwuun tuni ammallee kan komaan taate yoo sirriitti hubattan ammallee gaafiilee tana sirriitti qayyabattanii amma irra deebitan gaafa intarviiwuu irratti dhiyaatan baay'ee kan isin gargaaru jechuudha. Gaafiilee kana yoo sirriitti hubattanii fi deebisaalee gaafii tanaa yoo sirriitti qayyabattan gonkumaa intarviiwuu irratti dhuman kuftan takkaamuu intarviiwuu irratti nervous hin taatan hirrifattan jechuudha. Okay, eega kana jennee gaafiilee tana gaafa isinii qopheessinu jechuudha. Yoo intarviiwuu gaafa gaafatamtuu fi akka hirrifan akkasumallee innaanii fi intarviiwuu irratti gaafiin isin dhiyaatu jechuudha. Gaafii addisii takkaammoo haaraa akka isinitti hin taane konfidensii keessan isinitti hora jedhee waan yaadeef bifa tanaan komanii taate gaafii 8 tana fidee. Okay, kaayyoon keenya guddaan maali gaafa intarviiwuu irratti dhiyaannu jechuu intarviiwuu san paas godhu jechuu. Kaayyoon keenya guddaan maali intarviiwuu san maali jechuu paas godhuudha jechuu. Kanaafuu intarviiwuu kanaaf qophaa'uu qabna jechuu. Okay, akka staatiksileen garaagaraa nutti mul'isutti jechuu. Akka staatiksileen garaagaraa yeroo garaagaraa nutti mul'isutti barattoonni yuunivarsiitiilee Itoophiyaa jiran keessaa yoo xiqqaate barattoonni 200,000 ta'an yuunivarsiitiilee Itoophiyaa garaagaraa irraa waggaa waggaan ni eebbifamu jechuudha. Barattoonni kun hundinuu kaan hojii carraa dhuunfaa gala kaan immoo hojii ta'a yookaan immoo kaan intarviiwulee garaagaraa carraa garaagaraa mokkora jechuudha. Barattoota idila kana keessaa kaampaaniin tokko kan baakaansii tokko eega baase takka immoo orgaanishii tokko baakaansii tokko gubaase isaan kana keessaa jechuudha rikuriitii godhee takka immoo si fudhachuudhaaf gaafa intarviiwuuf si waamu bifa adda ta'een akkamitti dhiyaattee konfidensii horachuun innis takka immoo bifa adda ta'een konfidensii haala qabuun intarviiwulee kana deebisuu qabda jechuudha. Maaliif carraan warra kana keessaa ati tokko ta'uu waan jiruuf isaan kana caaltee argamuudhaaf gaafiilee xinnoo sirriitti hubattee barattoota kana hunda isaa maalee hin caaltee argamuu dandeessaa jechuudha. Okay, gaafa gaafiilee tana hubannu jechuudha takka immoo intarviiwuudhaaf dhiyaannu wantoota nuti dura godhuu qabnu jira qeeminoota kammoo osoo intarviiwuu iddoo intarviiwuutiin deemin before formal intarviiwuudhaaf hin dhaqin dura wantoota nuti godhuu qabnu jira takka ammoo wantoota nuti itti qophaa'uu qabnu jira jechuudha. Fakkeenyaaf koffaarratti direes formaalii for success jechuudha. Amma gaafa intarviiwuu takka orgaanishii tokko keessatti intarviiwuudhaaf dhiyaannu jalqaba irratti uffannaan keenya baay'ee murteessa jechuudha. Fakkeenyaaf yoonii fi orgaanishiniin san wantoota akka biirooti maarketiin kanaaf jechuudha kan nu dhiyeessu taate baankiillee ta'uu kan ta'u taate iddoo nuti itti dhiyaannu san keessatti uffannaa iddoo sanii malu takka ammoo biiroo garaagaraatiif bifa istaandaardii malu yoo ta'e istaandaardii san bifa eeggate kaampaanii san bifa maqaa isaa bareechuu danda'u intarviiwuudhaaf yennoo sana dhiyaachuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf yoo wantoota akka biiroo faadhaaf kan ta'u taate suufa gurraacha, caammaa kophee gurraacha uffannee karabaattii bareedaa wajjin yoo kan dhiyaannu taate
iddoo yeroo sanitti jechuun confidence nutti dhagahama takkaammoo uumamta akka kaampaanii sanii takkaan pozishinii sanii nuti iddoo sanii biquu taane takkaammoo iddoo sanii bakka malluu nutti dhagahama isaanitti illee mul'ata jechuudha. Kanaafuu iddoolee ittiin pozishinii vaakaansii kaampaanii san baase takkaammoo orgaanaayizeshinii san baase iddoo akkamiin adda baafannee uffannaa sanii malu uffachuu qabna jechuudha. Akkasumallee katti aanu iddoo gaafa osoo interview dhiyaatin dura formal interview hin taa'in dura iddoo interview san yeroon argamu jechuudha. Yoo xiqqaate daqiiqaa 20 yookaan 15 iddoo san dursa iddoo yeroo interview san argamuu qabna. Kana jechuun akka nuti confidence horannu akka nuti jechuudha yeroodhaaf yeroo kabajnu mul'isa jechuudha. Inni sadaffaadha interview dhiyaachuu keenyaan dura inni godhuu qabnu first impression yookaan shake them well. Kana jechuun gaafa iddoo interview seenu gaaffilee interview si dhiyeessu isaanii dura akka isaan agarteen fagagtaan fuula keetirraa mul'achuu qaba, seequu qabda, nervous ta'uu qabdu, rifachuu qabdu, harka fuudhuu qabda, nama san kofluu qabda, confidence nama qabu fakkaachuu qabda jechuudha. Akkasumallee maintain good eye contact. Gaafa jechuun iddoo interview sanii teessu takkamu interview qophaa'u san jechuun wanni nuti godhuu qabnu maal jechuun ijaan lafa lallaalaa rirrifannee gidaara fakkeenyaaf mana interview godhu san keessa ababaaleen garagaraa jiraate, qalama garagaraa dibamee jiraate jechuun wantoonni garagaraa jiraate ija faffacaasnee wantoota san laaluu osoo hin taane warra gaaffii nu gaafatu san ija keessa isaanii sirri keessa laaluu qabna jechuudha. Eye contact uumuu qabna. Akkasumallee gaafa kaampaaniin tokko interviewudhaaf nu waamu waa'ee kaampaanii sanii jalqaba dura waa'ee viishinii, miishinii kaampaaniin kun maal hojjeta, saraatenyaa akkamii qaba, karoorri isaa maali, gooliin isaa maali, wanti parpasiin isaa wantoota garagara viishinii, miishinii isaa wantoota garagaraa kaampaanii san lookeshinii isaa biraanchii meeqa qabu kanneen hunda jechuudha qorachuu qabna jechuudha. Akkasumallee gaaffilee ammallee jechuudha gaafa interview dhiyaannu gaaffilee nanaan akkasiin dhiyeessee kana 8 yookaan immoo hedduus ta'uu danda'a iddoolee garagara garuu common kan taateedhaan 8 gaaffilee gaaffilee kanneeniif kanneen biroo maal jechuudha manatti yookaan immoo osoo karaa interviewtiif hin dhiyaanne dura jechuudha common practice godhuu qabna jechuudha. Gaaffilee yoo wantoota kana goone interview keenya irratti maal success ta'uu dandeenya jechuudha. Wantoota kana yoo hubanne osoo interviewti seeniin dura maal interview irratti bifa gaariidhaan maal godhuu dandeenya bifa gaariidhaan jechuudha darbuu dandeenya jechuudha. Okay, yeroo takka interview qophaa'uudhaaf jennee kitaaba faanaa aptituudii kitaaba guddaa kan ji'a meeqa garagalchinee gaafa iddoo interview san dheenu bakka jechuudha. Gaaffileen nuti dubbisne hedduminaa fi gaaffiin isaan nu gaafatan waliin simu jechuudha. Nuti gaaffii 200 300 fa'aa yookaan gaaffii 1000 fa'aa dubbisuu dandeessu saniif qophaa'amtu garuu gaaffiin isin gaafatamtu akkam taate guddattee olmosoo guddattee 10 yookaan average 6 hanga 10 yookaan 12 akkas ta'e malee hangas tokko guddatu hin jiru jechuudha. Kanaafuu lee jechuudha gaaffilee interviewtiif qophaa'uudhaaf jechuudha nervous taanee rifannee bakka over maal rifannee teshin keessanii kitaaba faanaa garagaraa dubbisuurra gaaffileen nama akkasiin dhiyeessuu asirratti qaba. Viidiyoo kana common kan taate kana maal godhuu qabna sirriitti yoo hubanne interview keenya irratti biquu ta'uu dandeenya takka immoo interviewudhaaf sirriitti qophaa'uu dandeenya jechuudha. Okay. Jalqaba irratti gaafa interview dhiyaannu kan ni gaafatama jennee yaadnu takka immoo gaaffiin isin gaafatamu jedhee yaadu keessaa tokkoffaa irratti tell me about yourself. Okay. Kaampaanii tokko keessa dheexanii eegaanii fi gatteessanii wanni jalqaba isin jenne songoonii san irratti eega gootan booda jalqaba irratti waa'ee keessanii isin gaafata jechuudha. Mee waa'ee kan keetii nu himi isin jedhu jechuudha. Okay. Gaafa waa'ee kan keetii nu himi isin jedhu ani kaniin dhaladhee akkana faamiliin ganaa keessaa hin dhaladhee wanni nan godhaa ture akkanaan ta'e wagabeen na dhukkubeechi minaamin wantoota jedhamu hin barbaachisu jechuudha. Kanaafuu wantoota jechuudha precise taate jechuudha gabaabsinee bifa jechuudha axeerarraatiin beekamu bifa bakka jechuudha short and brief bifa taateen gaaffilee san jechuudha tell me about yourself gisee isin jaan himuu qabna malee faamilii kee keessatti ijoollee shanaffaa ta'uu mana barumsaa keessa irra baashii turu minaamin kana akkasumallee mallee fadhiin xiyya maal kana miti jechuudha. Wanni asirratti baay'ee namni sirraa barbaadu interviewun maaliif jennaan interview irra innaa dhiyaatu confidence keessa baay'ee murteessa waan isin dubbattan qofa osoo hin taane akkaataan isin itti dubbattan illee murteessa jechuudha. Kanaafuu gaafa gara interview sanii dhufnu jalqaba irratti jechuudha gaafa interview dubbachuu deemu san maal goona maqaa keessanii himuu qabdan jechuudha. Maqaa keessan bifa gaariidhaan hanga abbaa sadiitti himuu dandeessa. Fakkeenya Caalaa Badhaadhaa Tolosaa yoo ta'e yookaan immoo Faamii Taajii yoo ta'e yookaan immoo Obsaa Badhaadhaa hammakkachuun hanga abbaa sadiitti himachuu qabdan. Akkasumallee egaa maqaa keessan sirriitti himattanii booda educational background keessanii himuu qabdan jechuudha. Kana jechuun ani akkanatti maqaan kiyyaa baluun jedhama. Kaniin baradhe universitii akkanaarraa qualification kiyya qabxiin ganaarraa bakka alla
akkamitti akka yuunivarsiitiin kan keessan akka biratte bara meeqa akka giraajuweet goote wantoota kana educational background kan kee maal godhuu qabda himuu qabda jechuudha. Bara meeqatti bara kam akka giraajuweet goote qabxii kamiin akka giraajuweet yuunivarsiitii kamiin akka giraajuweet goote akkasumallee bachelor degree BA dha moo MA dha moo PhD degree moo wantoota garaagaraa jechuudha akkamitti akka maaliin akka giraajuweet goote kanallee achi keessatti hubachuu qabna jechuudha. Akkasumallee yooni fireeshii ta'uu baanne takka immoo hojii saniif hojiidhaaf fireeshii ta'uu baannee nama eksperiyansii qabu taate eksperiyansii keenyallee himu jechuudha. Yoo fireeshumaa takka immoo nama yuunivarsiitii irraa giraajuweet ogguma kana godhe yoo taate maqaan jiraame teesasii keessa yookaan immoo riisarchii isin hojjettan yuunivarsiitii keessatti eksperiyansii kamii akka fudhataa turtan gaafa gannaa intarnishiippii keessatti illee akkamii akka fudhataa turtan illee guusan asitti gabaabsitanii osoo dheeressan eksperiyansii keessanii himuu dandeessan jechuudha. Yookaan immoo yoo nama eksperiyansii qabu kaampaanii tokko hojjetaa ture yookaan gita hojii tokko hojjetee gita hojii biraarra dorgomuu jiru taate eksperiyansii keessan san gabaabsitanii maalirra hojjetaa turtanii fi hangamniif hanga hojjetaa turtan himuu qabdan jechuudha. Akkasumallee hobbii keessan jechuudha. Kana jechuun yeroo iriftii keessanii boqonnaa keessanii maal gochuu akka qabdan takka maal gochuu akka godhaa maal gochuun akka isin gammachiisu takka immoo maal akka gootan gabaabsitanii maal iddoo kanatti maal himuu qabdu jechuudha. Kanaafuu tell me about yourself gaafa isin jaa wantoota sadiin kana of keessaa qabaachuu qaba wanni nuti himnu san jechuudha. Okay, fakkeenya gaarii tokko mee yoo nasilee kan isinii kaasu ta'e fakkeenya jiru fakkeenya firstly thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Yonas Abarra. I live in Addis Ababa. I have done my BA degree in management from Jimma University in 2013. My hobby are reading books, listening music and chatting with my friends. Thank you. Amma huwwee dheeraadha baay'ee precise hanga ta'ee fi hamma barbaachisaa ta'e qofa si dubbanne jechuudha. Laala gartee maaliif jennaan yoonii fi hedduu dubbannee confidence akka hin qabnee fi akka nuti shamadannee dhufne waan nama fakkaatuuf kanaafuu gaafa waa'ee kan keetii ibsitu gabaabsitee waan sirraa barbaachisamaa dubbatte. Fakkeenyaaf maqaan keenya ni jira educational background sirraa maal jechuun BA digriidhaan akka manaajimentii bara 2013 Jimmaa Yuunivarsiitii irraa eebbifame akkasumallee amma as a fresher akkasitti bara fakkeenya kana fudhadhee akka nama freshii dhaqamu experience hin qabnetti yoo experience qabdan hangana yeroo hanganaatiif yookaan for these years waggoota hanganaatiif positionii kanarra kana kaampaanii kana akkasii hojjedheetti dabaluu dandeessanii jechuudha. Bifa kanaan wantoota nu qopheessuu qabnaa jechuudha. Okay. Tiipiin nuti asirra fokus godhuu qabnu gaafa akkasumaan jalqabarra jedhee gaafa waa'ee mataa keessanii ibsitan gabaabsitanii to the point deemuu qabdan achi osoo hin taane bakka ani jedhan waan barbaachisaa qofa xaqxaq gootanii dubbisuu qabdan. Akkasumallee elaborate experience and goal of related gaafa jechuun kaampaanii san waa'ee isaa maalin jedhe jalqabarratti ogeessee interview dhiyaannu kaampaanuma san takka immoo orgaanaayizeshinii interview nu waame san waa'ee isaa hubachuu qabneen kanaafuu waa'ee kaampaanii sanii yookaan orgaanaayizeshinii sanii goolii isaa jechuudha. Fi gooliin kan relative wal godhuu qaba jechuudha. Ati wanni ati haasawtuu fi wanni kaampaaniin wanta godhu jechuudha walitti hin deemu jechuudha. Kanaafuu fakkeenyaaf akka experience yoo nama experience ta'e taate jechuudha. Kaampaanii kana keessatti wanti kaampaanii san positionii gita inni irra sirra madeessanii wajjin experience qabaachuu qabda jechuudha. Kanaafuu relative wal godhuu qaba jechuudha. Maaliif jennaan kaampaanii ati irratti hojjetu marketingii ta'e inni immoo software engineering irra yoo vaakansii baasan taate walitti hin deemtu jechuudha. Kanaafuu my experience ta'e gaafa ati himtu waa'ee biraa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu goolii kaampaaniitiif yookaan experience keessan qollaa maal jechuudha relative walitti dhufu qaba. Akkasumallee tell them your strengths. Kanaafuu maal goote yeroo san jechuun maal jabina kee takka immoo jadhabina osoo itti mul'isni bifa confidence qabu akka nama jabina iddoo saniif biquu ta'e experience kee gaafa himtu maal goota ibsuu qabda jechuudha. Gaafa tell me about yourself gaafa siin jaan jechuudha. Wantoota kana yoo gootan tell me about yourself kan jiru gonkumaa isinitti ulfaatu jechuudha. Okay. Inni lammaffaa irratti gaaffii inni gaafatamtan jennee takkaammoo ni gaafataman gisee hedduu warra interviewudhaaf dhiyaatu intervieweriinis ni gaafate jennee yaadne keessaa what are your strengths kana jechuun ciminni kee maal irratti cima maaliin cima kan jedhu wantoota kana irratti yeroo hedduu ni gaafatamanii jechuudha namoonni interview dhiyaatan. Okay, gaafa interviewudhaaf dhiyaannu cimina keenya gaafa ibsinu an cimina namni tokko an cimina hin qabu ciminni kiyya kana itti gaannanii jirame bakka hedduu kan guddate minaami waan cimina namaati ol teefaa dubbatu yookaan ammoo if gabbuusanii cimina kan qabneeti dubbatu. Kana miti jechuudha gaafa cimina keenya ibsinu to the point bakka jechuudha kuma jalqabarra innee wantoota kanaan cimina kanaatiin qabannee ibsuu qabna. Gaafa cimina keenya dubbannu mallee focus kan nuti godhuu qabnu kaampaanii san keessatti vaakansii kaampaaniin kun ba'e kan nuti irra compete godhaa yoo takka immoo position nuti irratti dorgomaa jiru san waa'ee maaliiti jennee adda baafachuu qabna jechuudha.
Fakkeenyaaf kaampaaniin keenya san kaampaaniin orgaanaayizeshiniidhaaf nu waame san kan nuti interviiyuu irratti qophaa'ine san waa'ee maarkeetingii yoo ta'e istiraangiziin kee gaafate immoo ciminammaa kan kee ibsitu kana waa'ee maarkeetingii irra cimina akkamii nama barbaachisa kan jiru irratti fokus godhuu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf good communicationii gaarii qabaachuu amma direesii weelii yoo ta'e akkasumallee nama amansiisuu irratti akkasumallee fokus gootee baqqaanii jiran abdii muranne taatee bifa saniin ibsuu qabda jechuudha gaafa ta'e. Kanaafuu cimina keenya gaafa ibsinu to the point godhama. Fakkeenyaaf gaafa cimina keenya ibsinu hard working kan ibsuu dandeenya. Nama bakka hojii kiyya irratti baay'ee cimaadha akkasumallee flexible jechuudha. Nama haalli jijjiiramaa qilleensa tokko yoo haalli orgaanaayizeshinii keessa jiruu fi maarkeetingii keessa jiruu fi injiraame envaayiroomentii keessa jiru kajabaatu taate flexible nama ta'u akkasumallee kaampaanii tokko keessatti itiksiisaa yookaan itikaal nama ta'e jechuudha. Nama uffannaa sirriidhaan uffatu nama safuu fi aadaa biyyaa kabaju ta'u akkasumallee responsibilitii namatti kenname akkaataa fudhachuu danda'u yookaan ammallee optimistii ta'uu jechuun nama waan gaarii dhufuu danda'u. Pessimistic osoo hin ta'in pessimistic jechuun faallaasaati jechuudha. Nama fuula dura waan hamaa yaadu. Optimistic jechuun ammoo optimistii jechuun nama baqqaanii jiraan waan gaarii bakka har'a yoon kufees boru naa milkaa'u. Takkaama borummaa waan akkanaa naa milkeessanii fiicharii kee keessa waan gaarii yaadu jechuudha. Akkasumallee honest ta'uusaa akkasumallee fast decision makerii ta'uu kan kee wantoota kanneen jechoota kanneen fayyadamtee istiraangizii kan kee ibsuu dandeessa. Wantoota kanneen jechuun baay'ee isin barbaachisa. Wantoota jaan kan torban kana yoo gootan cimina keessan baay'ee bifa kanaan ibsuu dandeessu jechuudha. Malee cimina keessan gaafa ibsitan cimina baqqaanii jiraame wantoota hin jirre ibsuun qabdan akkasumallee cimina qabataniitillee gubbuusuun qabdan wantoota kana yoo gootan cimina keessan wantoota kana jechoota kana fayyadamtanii ibsuu dandeessu. Amma fakkeenya amma akka fakkeenya kan inni si kaa'e I believe my greatest strength is my hard working nature and my ability to work with others. I am also very punctual and responsible person. Amma wayin dheeresse bakka bifa gabaabaatiin malaalama punctualummaan ni jirti, responsibilitiin as keessa ni jirti, hard working ni jirti. Jechoota kanneen fayyadamtanii maal jechuudha? Maal ibsuu qabdu? Istiraangizii keessan ibsuu qabdu jechuudha. Okay. Itti aansee akkasumallee what are your weakness? What are your weakness gaafa isiniin jedhamu cimina keessan akkuma jalqaba irra dubbanne itti aansee kan isin gaafachuu danda'u hanqina keessan takka immoo laafina kan keessan isin gaafatan jennee yaadnaa jechuudha. Okay, laafina keenya gaafa ibsinu bakka jechuun of gabbuufnee bakka ni jiraame ani akkana jennee bakka jechuun laafina hin taane ibsuun qabnu jechuudha. Laafina inni gaafa ibsinu takka immoo weaknessii keenya innaa ibsinu weaknessii positive ta'e ibsuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf wantoota garaagaraa amma fakkeenyaaf yoonii fi cimina keenya amma fakkeenyaaf asirratti illee akkuma jalqaba to the point wanni sun godhuu qabdan orgaanaayizeshiniin san maal barbaada takka immoo nurraa maal eega waan jedhamu san hubachuu qabna jechuudha. Kanaafuu wanti nuti asirratti ilaaluu qabnu orgaanaayizeshinii keenya san keessatti waan nu barbaadu takka immoo vaakaansiin iddoo nuti irra dur kompiit goonu san waan nu barbaachisaa san irratti waan dhaabbanii san nurra nu qaxxare san irratti wiiknesii keenya ibsine kaampaanii maaliif nu qaxxaruu danda'u nu qaxxaru jechuudha. Kanaafuu wiiknes jennee fakkeenyaaf gisee ibsinu fakkeenya maarkeetingii irra yoon kan vaakaansii maarkeetingii irra kan hin dorgomu taate waa'ee maarkeetingii yoo na gaafatan namaa hojii waliigaluu irratti rakkoon qabaa maal jennee dubbanne bakka wiiknesii keenyaa miti kun immoo jechuudha bakka akkaan carraa nuti qaxxaramuu keenyaa takka immoo iddoo sanii vaakaansii keenya san irratti kompiitii wanta godhuu keenyaa baay'ee gabbu'aadha jechuudha. Kanaafuu akka wiiknesiitti kun nuti ilaallu bawaan irratti dorgomaa jiru san hubannoo qabaachuu qabna. Achirra dhaabbannee faallaa sanii waan ta'e pozitiiva waan ta'e irratti wiiknesii keessaa ibsuu qabna. Amma fakkeenyaaf straight forward yoo jenne waan natti dhagahamu amma fillaafilitii nama dubbatu tokko ammoo bakka ana jira baqaxxi ta'anii jiraame nama dubbachuu danda'u faayinee dubbachuu danda'u ammallee trust people nama salphatti amanuu naan danda'a dadhabina kiyyannee jechuudha. Akkasumallee get nervous when talking to strangers. Amma fakkeenyaaf akkasumallee very sensitive bakka waan dhufee takka orgaanaayizeshinii keessatti hanqina wayii gisee dhufta kama waan wayii gisee arge bakka dafeen fura jeetiin tattaafadhisaa olmina sensitive bakka ni jiraame kaampaanii orgaanaayizeshinii keessatti rakkina wayii yoon bakka ni jiraame horkina kiyyana laalatuuf kana laalannees yoo ta'e bakka daddafee furuudhaaf akkamitti akka furame jiruudhaaf daddafee bakka carraaquun kiyyafaan akka wiiknesii kiyyaatti ta'e ibsuu dandeenya. Yookaan ammoo gaafa fakkeenyaaf yoo dubbanne gaafa istiraangizii keenya ibsinu akkuma reefu jennee wiiknesii irratti gaafa dhufnu jechuun amma gaafa wiiknesii ibsinu wiiknesii duraan qabnu yoo jiraate dhuguma kan qabnu yoo jiraate arra irratti immoo akkamitti akka fooyyessaa jirrullee yoo ibsine kunillee baay'ee bakka bifa pozitiiv ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf gaafaan madirakii irratti bahu nama dura gaafaan ba'ee dubbadu baay'ee jechuudha maali baay'ee naarrifadha ture ija namaa laaluu hin danda'u amma immoo garuu jettan wiiknesii kiyya san hubadhee
fooyyeffataan jira. Amma immoo madirakiilee garaagaraa irratti illee hirmaadhee waan jiruuf konfidensiis horataan dhufee jira. Gara fuula duraa immoo kana caalaa ofiin fooyyeessaa dadhabina kiyya kana inni himsu when get nervous when talking to strangers bakka jechuun nama haaraa viidiyoo nama haaraa fa'aa dura yoon arginu namni jiru amma immoo garuu maal jechuudha bifa san fooyyeffataan jireenyi fa'aa wiikinasii duraan qabnu tokko egaa kaafne immoo wiikinasii sana immoo pooziitiif godhuu qabna enkaawuntar jechuun deebifnee of ijaaruudha jechuun tattaaffii akka godhaa jirru maal godhuu qabna himuu qabna malee maqaan jiraame ekspoozishinii san keessatti waan nu barbaachisu wiikinasii hin taane yookaan immoo dadhabina hin qabu jennee hin himnu jechuudha. Kanaafuu namoonni irra baay'een akkasumatti illee kumaan reebuu istireengizii irratti dubbannetti kumaan cimina humnaa olii dubbatutti asitti illee immoo garuu maal jaanii wiikinasii irratti gizee of ibsan an cimina laafina hin qabu cimina malee jedhanii kan dubbatan jiru. Kanaafuu namni hundi laafina ni qaba. Kanaafuu laafina bifa wantoota jechoota afuran armaan olii fayyadamne kana fayyadamtanii yookaan jecha biraa fayyadamtanii ibsuu qabdu. Amma fakkeenyaaf example fakkeenyaaf fudhannee firstly frankly speaking my greatest weakness is public speaking. I get nervous when I give a presentation, but I am trying to solve this by practicing again and again, and I have seen some improvement in my last presentation. Bifa gabaabsinee amma kun maali kaampaanii keenya bakka nuti kaampaanii nu qoxxaru san position irra nu qoxxaru san keessatti namni kun hangam akka of jijjiiruuf tattaafata takka ammoo hammam takka yoo hanqina qabaanne hanqina keessan fooyyessuuf tattaafanna kan jedhu laalan malee weakness isaa dubbatee kana yee namni focus godhee sirratti xiyyeeffatu hin jiru. Kanaafuu inni itti gochuu sabbu inni bakka yoo hanqina qabaate hanqina keessan fooyyeffataatiin jira inni maal goona dubbachuu dandeenya jechuudha. Gaafa sana immoo akkam akka confidence nuti qabnuu fi ilmi namaa guutuun hanqina waan qabuuf hanqina fi san furachuudhaaf jechuun hangam akka ta'e tattaafataa fi bakka confidence akka qabdu namni interview godhu san hubataa jechuudha. Kana note garuu wanni nuti hubachuu qabnu weakness should not be key element tokko. Fakkeenyaaf akkuma sila isin jedhe marketing irratti yoonii fi kan dorgomu taate waa'ee communication irratti takka immoo waa'ee bakka nama amansiisuu irratti hanqina qabaate hanqina kanaatiin qabaattee yoo dubbatte iddoo sanii bakkaatiin mallee ilaalama waan ta'eef key elementii tokko qabu takka immoo organization isa waan irratti si qaxaruu deemu san irratti hanqina mul'atu osoo hin taane positive ta'een hanqina biraa himuu qabda jechuudha. Okay. Gaafiin itti aanu gaafiin afuraffaadhaa jennee nuti yaadne kan ni gaafataman jennee yaadnu what are your goals? Fakkeenyaaf goolii kaampaaniin tokko goolii qaba. Ati immoo gooliin kan kee maali? Kan jedhu si gaafatu jechuudha. Okay, gaafa waa'ee goolii ofii ibsinu takka immoo gooliin keenya kan inni ibsinu goolii nuti qabnu san goolii akkami kan jedhu bakka lama daddabaasuu qabna. Short term and long term goal jennee daddabaasuu qabna jechuudha. Goolii yeroo gabaabaatii fi goolii yeroo dheeraa goolii daddabaasuu qabna jechuudha. Kanaafuu gooliin keenya jechuun ammallee wanni nuti focus godhuu qabna kaampaanii san keessatti niishiin isaa maali, viishiin isaa maali, gooliin kaampaanii sanii maali jennee organization sanii maali jennee dabaafachuu qabna. Gaafa goolii keenya ibsinu goolii kaampaanii sanii short term fi long term isaa faana Allah hin wal godhuu qabu takka immoo contradict wal godhuu hin qabu. Maaliif jennaan kaayyoon kan kee waan biraa yoo ta'e ammallee kaampaaniin san galmi isaa waan biraa yoo ta'e walitti hin deemu. Fakkeenyaaf wanni isaan si qaxaranii maarkeetingii keessatti akka jabaattee maal gootoo ta'e immoo gooliin kan kee bakka qaxaramtee hojjettee hojii achi harkatanii maal gootee yoo maal jette kana jechuun bakka namni jiraame hojii fokus hin goone nama minduma qofaaf kanaaf ta'u takka immoo waan biraatiif ta'u ilaalchi isaa keetii bakka isaanii waliin argachuu. Kanaafuu ati goolii kan kee gaafa ibsitu goolii kaampaanii sana walitti dhimeensa tokko walitti dhufeenya qabu himuu qabda jechuudha. Allah your goal with what kaampaanii goolii wajjin walitti fiddee ibsuu qabda jechuudha. For example, lama fakkeenyaaf ilaallu in short gabaabsinee jechuudha. My short term goal is to find a job in reputed company like yours where I can enhance my skill and knowledge. Kana jechuun gaafa short galmii kiyya yeroo gabaabaadha. Hojii kaampaaniilee akka keessanii kan maqaa gaarii qabu kana keessatti qaxaramu yookaan immoo isaanii wajjin hojjechuudha. Kaampaaniin keessan maaliif iskiilii kiyyaa fi naawuleejii kiyya iddoo nan itti bal'ifadhu waan ta'eef bakka kaayyoon kiyya isin hojii yoon qaxarame naawuleejiin kiyyallee naa guddata akkasumas iskiiliin kiyyallee inhensi godhuu naan danda'a jettee maaliif jennaan kaampaaniin keessan kun naawuleejii kiyyaa fi iskiilii kiyya naa guddisuu danda'a. Iskiilii waa'ee nan baradhe faana maal maachi wal godha. Kanaafan gooliin kiyya kanaa jettee mul'isa. Akkasumallee my long term goal is to be successful in my career and contribute for the growth of the company. Bifa kana yoo ibsinu taate bakka hammam takka kanuti goolii keenyaa fi goolii kaampaanii kanaatti wajjin walitti Allah hin goone mul'achuu danda'a jechuudha isaanitti jechuudha.
Kanaafuu bifa kana yoo kanii fi ibsinu taate goolii keenya kaampaanii san biratti jechuudha interview keenya san irratti bifa gaariidhaan fudhatamuu dandeenya jechuudha. Okay. Inni shanaffaadha. Why do you want to work for our company? Okay. Jalqabarra maal jenne goolii kaampaanii keenyaa sanii gooliin keenya wal qunnamuu qabaa inni. Amma afuraffaa irratti kan nuti ilaalle goolii keenya ibsine. Okay. Kaampaanii kana keessatti shanaffaarra maal jaa why do you want to work for our company? Nu wajjin hojjechuudha maaf vaakaansii guute? Maaltu isa kakaase? Gaafa nuti beeksisa kana baafnu maaf dhuftee nu biratti CV galfattee nu wajjin hojjechuudhaaf nu bira qaxaramu maaltu isa kakaase? Kaayyoon kee maali? Ilaalchi kee maali? Fadhiin dandee maaltu isa kakaasee karaa kana CV gaafii jettuudha jechuudha gaafii shanaffaa. Okay. Gaafa gaafii tana ibsinu jechuudha bakka maal goona? Focus wanni nuti godhuu qabnu bakka bifa positive ta'e to be the point ta'uu qabna jechuudha. Tell them what you like about the company. Kaampaanii keenya sana kasaanii sanirraa maal akka jaalatte. Anamin kumonoo maaliifin akkaan asii qaxaramuu barbaade. Akkasumallee relate it your long term goal. Akkuma reefuun tana dubbanne long term goolii kaampaanii saniitiif amma maal jenne afuraffaa irratti goolii keenya san dubbanne asirra contradict wal godhuun qabu. Gooliin keenya sanii fi wanti nuti asitti qaxaramuuf takkaama maaliif akka vaakaansii biratti vaakaansii isaanii kanarratti dorgomni yoo wal contradict godhe hin ta'u jechuudha. Kanaafuu reefu maal jenne bakka iskiilii kiyya long term fi short term irratti jenne waan dubbanne san jenni jiraame waan sanii wajji waan wal qabata asirra sanii wajji waan wal qabata dubbachuu qabna shanaffaa irratti jechuudha. Maaliif jenna long term goolii kaampaaniitii wajjin walitti focus related ta'uu qaba. Maaliif jenna yoo waan garaagaraa dubbanne hin ta'u waan ta'eef jechuudha. Amma fakkeenyaaf yoo dubbannu yoo fakkeenyaaf gabaabsinee yoo kan laallu taate it is a great privilege to work with your company. When I read about your company, I found out my skills are matching your requirement where I can showcase my theoretical knowledge to what contribute to the company growth. Allah short and brief jechuudha. To the point waan ta'e bifa kana maal gootu ibsitu jechuudha gabaabsitanii. Maaliif jennaan amma reefu maal jenne iskiiliin keenyaa fi naawuleejiin kaampaaniin keessan kun enhance na godhu waan danda'uuf as dhufenneemi. Kanaafuu long term gooliin kaampaaniin hundaatu maal bakka ani jiraame guroos maal jechuudha kaampaanii goolii isa rich godhu yookaan immoo guroosii kaampaanii saniitiif hojjenna waan ta'eef kanaafuu maal ati kaayyoon kan kee ogwaan karaa kanneen dhufu jechuudha wanni nu kakaasu jechuudha. Maali when I come about your company I found out my skill are match. Iskiilii nan qabu dandeettii nan qabu kun maal maach kan wal godhu jechuudha. Requirement isin iddoo kanaaf ni maleettanii takka immoo safartuun isin iddoo kana nama maleettanii requirement isin dheessan sana hojii requirement kiyya waan maach wal godheef anillee asirratti showkeezii mul'isee takka dandeettii biyya kana mul'isee kaampaaniidha ofii fi akkasumallee kaampaaniillee guddina kaampaanii yookaan goolii kaampaaniiti yookaan objektiivii kaampaanii kanaa galma ga'uu irratti bakka akka nuti jabaanu takka immoo akka nuti irratti hojjennuuf karaa kana dhufuu keenya maal goona ibsina jechuudha. Wantoota kana yoo goone kaampaanii kana keessatti bifa gaariidhaan qaxaramuu dandeenya jechuudha bifa positive ta'een. Okay. Tell them what you like about their company. Gaafa akkasumallee karaa kaampaanii kanaa dhufnu maal saqaase keessaa waan ta'e kaampaaniin keessan biraanchiilee kana qaba carraalee kana qaba kaampaaniin keessan guddina kanaa saffisa kanarra jira bara kanatti guddina kanaa galmeessee minaan inni jiran bakka wantoota kanneen bakka waan kaampaanii sanarraa jaalattu akkaataatti kakaasee kaampaanii san keessatti akka qaxaramtu godhuu danda'u maal goota ibsitaa jechuudha iddoo kanatti. Akkasumallee gaafa waa'ee kanneen dubbisu anis kaayyoon kiyyeeti anis kaayyoon kiyya kaampaaniilee kana keessa goolii kana qabu kana keessatti gooliin kiyya waan kana ta'eef kaampaanii bifa kanaatiin guddina saffisaa jiru kana keessa yoon kan hin jooyin godhu taate kaayyoo kiyyaa fi takkaamuu galmaan an barbaadu kan yeroo dheeraa sanii wajjin maatii gurguru waan danda'uuf goolii keessa yeroo dheeraa sanii fi gooliin kiyya kan yeroo dheeraati wajjin requirement jiru faana waan maatii golgoonuuf kana fi bakka asitti simbira dhufee ta'e wantoota kanneen jechuun maal relate waan ta'e long term goolii kaampaanii saniitii wajjin waan wal qabatu maal godhuu qabna himuu qabna jechuudha. Okay. Gaafiin jaffaadhaa kan ni gaafataman jennee yaannu keessaa where do you see yourself after 5 years? Okay. Waggaa 5 irraa booda jechuudha. Eessatti of arguu barbaadda? Kammoo waggaa 5 irraa booda ati nama akkam ta'uu barbaadda? Kammoo nama akkamii jettee of yaadda fuula dura jechuudha. Yaani yoo kasin gaafatan taate gaafiilee tana keessa to the point wanni laalluu qabnu intercrossing question gaafiileen akkana waan si gaafataniif qabdi jechuudha. Kana jechuun gaafii qallaalii fakkaatu danda'a garuu immoo kaampaanii tokko guusi qaxxaru namni kun yeroodhaaf hojii barbaada takka immoo vaakaansii biraa barbaadaaf yeroof nu bira qaxxaramu
dhuguma kaampaanii keenya keessa qaxaramee nu hojii success ta'uu barbaada kan jedhu gasi gaafatu jechuudha. Maaliif namni tokko waggaa tokko lama taa'ee carraa biraa argatee bihee latii carraa biraa deemuu danda'a jechuudha. Wantoota sana jechuudha akka hafuu danda'uuf arra dhaabbatanii bifa dho'isaatiin si gaafatu jechuudha gaafa kanarra dhaabbatanii jechuudha. Ati maal jettee ibsuu dandeessa yoo kaayyuu akkasii akka qabaatullee taate akkasitti bakka hamma yerootiif inni simbiroo jedha maal osoo hin taane bakka goolii kaampaanii saniitii wajjin jechuun mishiinii kaampaanii saniitii wajjin waan wal qabatu akka ammoo kaampaanii kana keessatti akkam turtee akkam waliin guddachuu akka barbaaddu ibsuu qabda jechuudha waggaa shanarraa jechuudha. Kanaafuu maal jedha express positively at higher position irratti maal goota ibsuu qabda jechuudha. Positively malee negative waan ta'e dubbachuu qabda. Fakkeenya yoo dubbanne maa fakkeenya ilaalu after 5 years I see myself in senior position in managing important activity of the company. Agarta to the point bakka Gaaffilee waan bareedduu taate kammoo osoo dheereessine gabaabsitee bifa kanaan maal ibsuu dandeessaa jechuudha. Kanaaf maaliif jennaan bakka kaampaanii kanaa hojii guddachuu kan kee ammallee abdii kaampaanii kana akka taatu isaanii mul'isuu qabda malee bakka yeroodhaaf akkanatti hojjedhee carraa biraati maal yoo kajettee dubbatu taate maal kana isaan warra interview si godhu san biratti ilaalcha negatiivaatti ilaalamuu waan dandeessuuf injiraan waggaa shanarraa maal ta'uu barbaada kammoo pozishinii kaampaanii sanii keessa pozishinii gaarii akkasumallee nama maqaa gaarii qabuu fi rakkoolee kaampaanii ta'e kammoo chaalenjii kaampaanii jiru irraa furee kaampaanii kanaa hojii success organization kanaa hojii yookaan success ta'uu danda'a. Ta'uu akka qabduu fi waggaa shanarraa amma fakkeenyaaf iddoo takka pozishinii takka manaajimentii takka ammoo CEO ta'uu fa'aa minaamin jettee bani jiraame bifa saniin of ibsuu qabdu jechuudha. Okay, gaaffiin torbaffaadha why should I hear you? Maaf si qaxxara? Takka ammoo maaliifan si qaxxara kaampaanii kiyya kanatti? Maaliifin si qaxxara jettee yaaddamee kan gaaffii si gaafachuu danda'u jechuudha. Nuti maaf si qaxxaruu dandeenye si gaafachuu dandeenya jechuudha. Ati maali waan adda taate maaliif? Waan nuti hin qabne maal nuuf fiduu dandeessa? Takka ammoo ati nama biraarraa maaltu adda si godhe kaampaanii keenya kun maaliif si fudhachuu qaba waan gaaffii jettu jechuudha. Gaaffiin tun baay'ee gaaffii cimtuudha. Yeroo hedduu namoonni interview irratti gaafa dhiyeessan jechuudha. Interview irratti gaafa dhiyeessan akkasumallee interview irra dhiyaatu gaaffileen kun baay'een deebitu jedhamee komatame yeroo baay'ee. Kanaafuu gaaffilee kana akka isin wanta hin gooneef jechuudha bifa gabaabsee jechuudha bifa akkaataa isin deebisuu qabdan kan isinitti himu taate share your knowledge akkasumallee gaaffii kana jechuudha gaafa deebistan jechuudha beekumsa keessan maal godhuu qabdu ibsuu qabdu. Fakkeenyaaf iddoo fudhannee gaafa share your knowledge jennu iddoon hojii yookaan pozishinii vaakaansiin isin irratti dorgommii irra beesan irratti knowledge akka qabdan itti agarsiisuu qabdu. Confidence isaanii agarsiisuu qabdu. Sadarkaan barnoota keetiitii fi sadarkaan vaakaansiin irra requirementiiin barbaachisu san maachi wal godhuu waan wal gadheef jettanii confidence isaanii agarsiisuu qabdu jechuudha. Knowledge kee maal iddoo amma fakkeenyaaf pozishinii tokko irratti eegalee pozishinii irratti dorgomta waan ta'eef pozishinii irra knowledge irratti qabdu maal jechuudha akka jabaa ta'ee fi maaji dandeetee waan wal godhuuf akkanatti nu dorgomee takka ammoo nu qaxxarte yoo kana maachi waan wal godhuuf yoo iddoo kanarratti kan na qaxxartan taate waan kana akkanaaf hojjeessuu danda'u takka waan akkana godhuu danda'a confidence isaanii agarsiisuu akkasumallee work experience kan gajuu experience qabaate experience ati qabdu san vaakaansii pozishinii san irratti beesan irratti experience kan kee wajjin maachi waan wal godhu tokko amma akkasumallee maachi wal godhu qaba experience kana kanaati waan hin tureef achitti muuxannoo kana waan hin qabu arraan kaampaanii keessan kana keessatti akkana qaxxarame experience kanaati wantoota kana godhuu qaba jettee akkasumallee skill yoo ta'e dandeettii soft skills yoo ta'e hard skills yoo ta'e bani jiraame kana hojii waan wal qabatu akkasumallee strengths kan kee cimina kan kee fakkeenya waan irra cimaa ta'e takka ni jiraame cimina kana waan qabuuf yoo isin naqaxxartan waan kana godhuu danda'a. Waan ammoo skill kana waan qabu yoo isin kana qaxxartan taate waan kana godhuu qaba danda'a jettanii wantoota afran kana fayyadamtanii maal jechuudha ibsuu danda'uu qabdanii jechuudha. Fakkeenyaaf afurdhuma amma kan nama fireeshii tokkotti kan nama hojii tanaaf haarawaa takka ammoo fireeshii kaampaanii tokko keessa qaxxaramuu deemu tokko yoo ibsinu taate sir I am a fresher. I have only theoretical knowledge but I can do hard work for my organization. I will put all my efforts for the good progress of the company. Being punctual and the practical, being punctual and a responsible person, I can finish the work given to me on time and try to fulfill all of the needs of the company from me. But to the point, Allah. Experience qofa waan qabdu qofa osoo hin fireeshii illee yoo taate bifa bareedaa kana maal goota ibsuu dandeessaa jechuudha. Bifa kana maal yoo gootan yoo ibsitan bakka haala gaariidhaan namni san isin simachuu danda'a jechuudha. Okay. Gaaffiin 8ffaadhaa fi gaaffiin dhumaa jedhee ani yaade keessaa tell me about our company. Okay. Gaafa kana jechuun waa'ee kaampaanii keenyaa nu hima. Takka ammoo waa'ee kaampaanii keenyaa nu himme waan beektu jedhanii si gaafatan jechuudha. Yookaan waa'ee kaampaanii kanaa himuu qabda jechuudha. Gaafa isaan tell me about our company gaafa siin jedhanii waa'ee kaampaanii sanii waan beektu himuu qabda jechuudha.
Kan maaliif jennaan akkuma jedhee jalqaba irratti maaliin jedhee gaafa gara wanta interview tokkoo dhuftu yeroon eegaa argamte booda takka immoo yeroodhaan itti qophooftee waan kaampaanii isaanii mishiinii isaanii akkasumallee piroodaaktii sarviisii isaanii akkam kan akkasumallee impolooyii hojjetaa meeqa qaban biraanchii meeqa qaban bara meeqatti akka hundeeffame kana beekuu qabdanii wantoota kana beektan taanaan kaampaanii isaanii maal jechuudha isin rakkisu kun nuti gaaffii qal'aalee waan taateef kaampaaniin kun bara kanatti orgaanizishinii kana biraanchii kana qabu wanni isin oomishu waan kana kaayyoon isaa kana galmi isaa kana hin jiraame bakka karoora yeroo dheeraa isaa kana inni ibsuu dandeenya jechuudha. Fakkeenya yoo fudhannee fakkeenyaaf okay siir kaampaanii san maqaa dho'itu jechuudha. Aneeksi YZ yeetiin asii kaa'ee isin ammoo maqaa kaampaanii sanii fakkeenya baankii yoo ta'e baankii orgaanizishinii tokkoo ta'e immoo yookaan immoo PLC wayii yoo ta'e PLC wayii maqaa san dha'uu qabdu sitte jechuudha. Okay, company is one of the reputed and the fast growing company in the country. XYZ was established in 2006. Currently, you are having about 25 branches across the country with about 400 employees. Your vision is to become maaliif vision nama fakkeenyaaf maaliif asatti vision ibsin seetu nama fakkeenyaaf orgaanizii kaampaanii nama fakkeenyaaf baankii taate baankiin nigdi baankii sinqeeta baankii oromiyaa wagaagan kafadhatu hunda vision isaanii garaagarummaa mishiin isaanii garaagarummaa kanaafuu gaafa san jechuun mishiinii iddoon tuqaa jee kana galchitu jechuudha. Your vision is to become kana success in jettanii waggaan gana bakka kanaa goottanii ibsu akkasumallee your mission is jettanii mishiinii kaampaanii san iddoo kana galchitu jechuudha. And the infrastructure and the work environment is also amazing. Maal taankii jettanii bifa kana yoo ibsitan waa'ee kaampaanii sanii maal jechuudha bifa seera qabeessaan ibsitan jennaan. Garuu wanni asirratti xiyyeeffachuu qabdan these show your real interest. Kana jechuun wanni isin asirratti xiyyeeffachuu qabdan interestii akkamii akka qabdan kaampaanii kanarratti hangamta akka fadhii qabdan mul'isuu qabdu jechuudha. Kana jechuun gaaffilee tana gaafa isin gaafatan bifa kana yoo isin deebistan namni interview isin godhu kun namni kun hangamta akka nu biratti hojjechuuf fadhii qabu isaanitti mul'isuu danda'a takkaammoo itti mul'isuu danda'a isaanillee mul'achuu danda'a. Fadhii kun namni kun nu bira hojjechuudhaaf fadhii guddaa qabaa jedhanii maal bifa gaariin si hubachuu danda'a. Maaliif jennaan hanga waa'ee kaampaanii kanaa interestii irra qabaatee bifa kana ni hubate. Nu hojii hojjetellee success ta'a jedhanii waan yaadaniif kanaafuu real interestii keessan san achirratti hojjechuu kaampaanii vaakaansii kana kanarratti kaampaanii kana faana hojjechuudha irratti interestii gaarii akka qabdan isaanitti maal godhuu qabdu mul'isuu qabdu jechuudha. Akkasumallee dhumarratti maal jedhanii isin gaafachuu danda'anii eega gaaffilee isaanii fixatan booda do you have a question for me isin jechuu danda'an. Gaaffilee nu gaafattu ni qabda takkaammoo waan siin galee waan nurraa baruu qabdu ni qabda nurraa baruu barbaaddu ni jira jedhanii si gaafachuu dandeessan. Gaafachuu danda'an namoonni irra baay'een maal godhuu hin qabnu bakka jedhanii deemuu danda'an. Garuu ati immoo bakka ani jiraan bifa nama confidence taate interview irratti success ta'uudhaaf gaaffilee ni qabaa jettee gaaffilee kee gaafachuu dandeessa. Fakkeenya maal fa'aa jettee gaafachuu dandeessa. How long is the training period? Hammam takkaaf tireeniingii nu kennitu leenjii akkamii nu kennuu dandeessanii jettee gaafachuu dandeessu. Tireeniingii yeroo gamiitiif hin fudhadhaa waa'ee kaampaanii kanarratti tireeniingii akkamii yeroo gamiitiif nu kennuu dandeessu jettee gaafachuu dandeessu. Yookaan ammoo opportunitiin kaampaanii kana keessatti argatu akkamii carraan biraa addaa kan kaampaanii kana keessatti an argatu ni jira. Kaampaaniin keessan kun carraa addaa namoota akka kiyyaa kanaaf qabu maaltu jira jettee bakka ni jira wantoota gaaffilee sitti ta'a maal jechuudha gaafachuu dandeessu. Kanaammoo garuu ammallee akkasumallee deebistanii waan komentii waan nagootan ni qabaaniidha. Hammaan dhufee isin bira taa'ee interview waliin goone kana keessatti hanqina irratti argatan takkaama waan akka feedbackii naa kanneen qabdanii kana jechuun waan hin fooyyeffadhu mee natti himaadhaa jettee as fresher yoo ta'e yookaan ammoo as experience person yoo qabaates maal na gorsitan jettee gaafachuu dandeessaa jechuudha. Wantoota kana yoo goote maal jechuun interview kana irratti baay'ee bifa gaariidhaan success ta'uu dandeessaa jechuudha. Okay, kabajamtoota hordoftoota fataa tutorial kan irra isiniif qabadhee dhufee bifa kanaaniin goolabaa. Kanaaf akka waan gaarii irraa hubattan abdiin qaba. Like, share, subscribe gochuun nu cinaa dhaabbadhaan jira. Yeroo itti aanu haala kamiin CV hojjechuu dandeessan yookaan ammoo haala kamiin CV baay'ee gaarii taate kaniif kompiitu isin godhu takka ammoo kaarikulum viitee gaarii akkamitti akka qopheeffachuu dandeessan kan waliin laallu ta'a. Kan irraa qabadhe kanuma yeroo gaarii akka waliin dabarsine abdiin qaba. Nagaatti yeroo gaarii jiraadhaa.